Ashama akkam jirtu kabajamtootaa fi jaalatamtoota ilmaan Oromoo odeeffannoo har'aaf qabannee dhufnee isinitti himna ammaluma sagantaan waliin turaa isiniin jecha odeeffannoo keenya har'aa kana keessatti immoo lola naannoo Tigraayitti yeroo ammaa kana bifa haaraan eegalee fi tarkaanfii humnoonni Tigraay fudhachaa jiranii fi muddamsuu Abiyyi Ahmad Alii keessa galee kan isin dhageessinu ta'a. Muddamsuu Abiyyi Ahmad Alii fi nafxanyoonni keessa galan immoo yeroo ammaa kana fala barbaachaaf jecha humna biyyattii garasitti bobbaasaa jiraachuunis baramee jira. Humni garasitti bobba'aa jiru kun immoo humnoota naannoo Amaaraa tumsuuf akka bobba'aa jiruu fi daangaa naannoo Amaaraa eeguuf akka bobba'aa jirutu beekamee jira. Humnoonni TPLF immoo magaalaa guddoo naannichaa Maqalee eegaa to'ataniin booda magaalaa daangaa naannoo Amaaraa irratti argaman to'achuuf yeroo ammaa kana sochii cimaa taasisaa jiranii fi magaalota hedduus qabachaa jiran kanatti mootummaan Dr. Abiyyi Ahmad Alii lola dhaabuun keenya bu'aa tokko hin qabu. Kanaafuu lolatti deebi'uun dirqama ta'a jechuun yeroo ammaa kana yeroo nafxanyoonni humnoota TPLF kanaaf adamamaa jirutti mootummaan Dr. Abiyyi Ahmad Alii immoo nafxanyootaaf tumsuudhaan yeroo ammaa humna federaalaa fi humna naannolee biyyattii keessa jiran walitti qabee garasitti ergaa jiraachuun beekamee jira. Humni garasitti imalaa jiru kun immoo poolisii Oromiyaa fi poolisii humna addaa Oromiyaa poolisii idilee fi akkasumas milishoota akka ta'etu beekamee jira. Milishoonni Oromiyaa kun garasitti bobba'aa jiran immoo dhihee rasaasaa ta'uuf akka jiranii fi wayyaaneen immoo harkatti isaan galchattee itti taphuuf akka jirtutu beekamee jira. Nafxanyaa tumsuudhaaf immoo Oromoon garasitti imalaa jiru Oromoo osoo hin taane kun nafxanyuma jechuun Oromoon tokkos immoo mammaakaa jira. Oromoonni immoo poolisiin humna addaa Oromiyaa kun yeroo garasitti isa erguuf jiran kanatti didee wabootti makamuu akka qabuu fi diddaasaa agarsiisuu akka qabuu fi daangaa naannoo Amaaraa eeguudhaaf dirqamii itti kenname akka hin jirre bahachuu akka qabus dhaamamaa jira. Yoommoo garasitti dirqiin kan isaan ergante humna kennachuudhaan harka kennachuudhaan TPLF immoo akkasumas kara waraana bilisummaa Oromoo akka isaan dabarsitu akka gaafatanis dhaamsi yeroo ammaa kana darbaa jira. Dhaamsi yeroo ammaa darbaa jiru kun immoo humnoonni TPLF kun lola gaggeessaa jiran kanaan mootummaa Dr. Abiyyi Ahmad Alii adabuuf akka jiranii fi mootummaa Dr. Abiyyi Ahmad Alii dhiiga boosisuuf akka jirantu beekamee jira. Humnoonni TPLF kun immoo loltummaa sirnaan kan beekanii fi akkasumas leenjii biyya garaagaraatti kan fudhatanii fi haala itti ofirraa deebisanii fi haala immoo deebisanii haleellaa itti raawwatanii fi humna diinaa akka itti qoratanii fi akkasumas akka itti booji'an sirnaan kan beekan yoo ta'e kan federaalaa fi kan naannoo Amaaraa garuu afaaniin dubbii fi akkasumas olola gaggeessuun alatti lola irratti faayidaa kan hin qabnee fi bu'aa kan hin buusne ta'utu beekamee jira. Lola baatii sadaasa darbe eegalee gaggeeffamaa ture keessatti humnoonni TPLF kun immoo tarkaanfii fudhachaa turaniin humnoota federaalaa irraan miidhaa guddaa qaqqabsiisaa turuun isaanii ni yaadatama. Yeroo ammaa kanas immoo humnoota Abiyyi Ahmad Alii garasitti bobbaasaa jiru kan naannoo Amaaraa fi kan Oromiyaa kan Kibbaa fi akkasumas kan Sidaamaa dabalatee kan naannoo Somaalii fi kan magaalaa Dirree Dhawaa akkasumas poolisii magaalaa Finfinnee dabalatee garasitti bobba'aa jiru hunda gogombisuuf humni TPLF kun immoo qophaa'ee jira. Humni TPLF kun immoo akka jechaa jirutti warroota kara Tigraay dhufan akkuma dura jenne san awwaalcha isaanii Tigraay inni goona Tigraay bakka diinni itti dhaadatuu fi itti burraaqoo osoo hin taane bakka diinni itti awwaalamuu fi akkasumas diinni uummata Tigraay cabsuu dhufe immoo bakka biyyee itti nyaatu jechuunis dubbattee jirti. Mootummaan Dr. Abiyyi Ahmad Alii immoo kan kutaa ja'a barumsarraa kufe akkasumas humna loltummaa keessa ture immoo egaa aangoo qabatee biyyatti gaggeessuu yeroo wallaale kanatti hayyootaa fi nama biyya garaagaraa keessatti qorannoo taasisee milkii biyyoota adda addaatiif galmeessise obbo Jawaar Mohammadii fi obbo Baqqalaa Garbaa fi kanneen kana fakkaatan mana hidhaatti ugguree bira taa'aa jira. Akkuma Jawaar Mohammad jedhe immoo lolli naannoo Tigraay fi mootummaa federaalaa gidduutti godhamu biyya tana diiguu mala. Kanaafuu mootummaan federaalaa lolaan biyya bulchuun akka hin danda'amne baree karaa araaraatti fuula isaa akka deebisatu Jawaar Mohammadis gaafachaa ture jira. Wanni Jawaar Mohammad jedhe sun immoo yeroo ammaan tanaa hojiirra oolaa jiraachuu fi humnoonni TPLF immoo tokkummaadhaan mootummaa federaalaa jira dhaabbachaa jiraachuunis beekamee jira. Dhaabbachuu qofaa osoo hin taane immoo tarkaanfii humnoota federaalaa fi humnoota naannoo Amaaraa kan nafxanyaa irratti haleellaa raawwachaa jiraniin immoo magaalota Koram, Allamaaxaa fi Raayyaa akkasumas Walqaayit fa'aa qabachuuf yeroo ammaa kana tattaaffii cimaa akka gochaa jiranii fi immoo magaalota Allamaaxaa fi Koram qabatanii akka jirantu beekamee jira. Magaalaan Allamaaxaa fi Koram immoo daangaa naannoo Amaaraa irratti kan argaman yoo ta'e illee kallattii garaagaraatiin humnoonni TPLF kun naannoo Amaaraa kana salphisuuf yeroo utaalaa jiran kanatti mootummaan Abiyyi Ahmad kan nafxanyummaadhaan durfamuu fi akkasumas innis kan sirna nafxanyaa leellisu yeroo ammaa humna biyyattiin qabdu garasitti bobbaasuudhaan humnoota TPLF kana dura dhaabbachuuf yaalaa jiraatullee humnoonni TPLF kun immoo mootummaa Abiyyi Ahmad Alii biyyoo nyaachisuuf murteeffatanii akka jirantu beekamee jira.
humnoonni TPLF kun immoo tokkummaa cimaa uummata isaanii waliin uummatanii yeroo ammaa kana diina irratti tarkaanfii olaantummaa argachaa jiraachuu fi diina immoo cabsanii akka jirantu beekamee jira. humnoonni TPLF mootummaan Abiy Ahmad waxabajjii 21 bara 2021 lola dhaabe jechuu yoo labsillee humnoonni TPLF immoo injifannee maqaalaa guddoo maqalee gallee jirraa lolli itti fufaa hanga lafa keenya taakkuu takka diinan dhuunfatamtee jirtu deebisan nutti lola hin dhaabnu jechuun dhaadachuun isaanis ni yaadatama. yeroo ammaa kana humnoonni TPLF kun immoo hamilee cimaadhaan lolatti kan seenan yoo ta'e mootummaan Dr. Abiy Ahmad immoo abdii kutannaadhaan yeroo ammaa kana waan dubbatee fi waan gadhiisuu fi waan qabu wallaalee jira. humnoonni nafxanyaa immoo dhaadachaa kan turanii fi restaachina as mallisanaal jechuudhaan dhaadachaa yeroo turan kanatti humnoonni TPLF kun lafarraa isaan balleessaa akka jirantu beekamee jira. lola torban darbe kana gaggeeffameen immoo humnoonni TPLF kun humna addaa naannoo Amaaraa karaa humna addaa naannoo Amaaraa 600 ol yoo ajjeesan kara 250 immoo yoo booji'an meeshaawwan hedduu immoo irraa hiikkachuus beeksisanii jiru. humni TPLF kun tokkummaa cimaa agarsiisee jiru mootummaa Abiy Ahmad aliitti yaaddoo ta'e akka jirutu beekamee jira. humni addaa Oromiyaa kunis garasitti imaluun isaa badii guddaa akka ta'ee fi akkasumas humnoota TPLF kanaan xaragamuuf akka jirutu beekamee jira. odeeffannoo keenyaarraaf qabanneefne kanumaan walabnee jirra. odeeffannoo lola kanarratti adeemaa jiru hordofnee kan isin biraan geenyu ta'a. hamma dhumaatti akka hordoftan isin gaafachaa nagaan nu tura isiniin jenna.